Babaroda ya Oromo Kalenja Wahangoda Gotoni Kenya Kalesa Akuda Manu Zena Handesa Ya Diga Ko Wanjabesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirto hordoftoon ziyattuubi baga nagaa jiraatan isiniin jedha. Akkasuma sararlee waan addaa isinii qabadhee dhufee wanti ani isinii qabadhee dhufee jira. Paaswoordiif iimeelii isin jalaa bade ka Facebook haa ta'u ka Google haa ta'u waan isin jalaa bade ayyishee jechaadha. Isin garsiisu dhufee warri nu jalaa bade jettanii baay'ee ciiceen qantanni jirtanii warri beeytanii warri hin beeyne baradhaatii akkaataa iimeelii paaswoordii isin jalaa bade ka Facebook ka TikTok haa ta'u akkaataa isaa itti argitan isin barsiisaa jawaaduma keessan irra jira. Achuma keessaa karaa salphaan argachuu dandeettanii hanga xumura qophii kootiitti na faana tura gara barnootichaa. Gara barnoota keenyaa yoo dhufnu Google keessa seenna jechaadha. Iimeelii paaswoordii nu jalaa badee argachuudhaaf Google namni hunduu nima qaba. Kun Google keessa seenna. Erga Google keessa seennee booda profaayilii keenya irratti yeroo takkattiif gachuu qabna jechaadha. Profaayilii keenya irratti yeroo takkattiif gachuu qabna. Erga profaayilii irratti gachuu qabnee booda ammas manage your Google account ka jettu kana argartan jedhee abdadha. Manage your Google account ka jedhu kana irratti illee marraa takkattiif isa irratti illee ni cuqaafna. Erga kanatti irra gachuqaafne booda akkana nuu fidama. Yeroo inni akkana nuu fidu waa hedduu jira keessa wanti silaa sirreeffamuu qabu. Akkanuma asarkifnaa marraa takkatti ammallee marraa takkatti asarkifnaa security akka ta'etu tana argannutti jechaadha. Security ta'etu tana argannee jirra jechaadha. Isii irra kaayannaa security ta'etu tana isii irratti marraa takkattiif gachuu qaafna. Marraa takkattiif eegas security ta'etu tana irratti erga isii irra kaayannee booda ol harkifna jechaadha. Erga ol harkifnee paaswoordii seen jedha. Paaswoordii uumamaa qayyarachuu barbaadan amma kuloo jechaadha. Keessatti waa hedduu jira. Nama isin wajjin fayyadamus laaluu yoo ka barbaadan taate ni jira jechaadha. Amma gaalaksii 30 esiin tun tiyya. Gaalaksii A31 tun ammoo kasaayiba kiyyaatiin ni beeka. Inni Google kiyya isa harkaa qaba. Jechaan iimeelii kiyya ni beeka. Saayiba kiyya inni harkaa qaba. Kuloo kan itti fayyadamaa garuu ana raayitii irra kaa'ee jira. Yoo fedhe isa keessa baasuu ni danda'a. Saayiba kiyya waan ta'eef keessa baasuun barbaanneeti isa keessa jira. Yoo fedhes keessa baasaa rakkoon qabu. Nama isin keessa jirullee asii bakka kanaan argachuu ni dandeettanii jechaadha. Kuloo kan jiru kanarratti argachuu ni dandeettanii. Kuloo nama isin wajjin fayyadamaa akkan haala kanaan argachuu ni dandeettanii. Hayya kan amma yoo barbaade keessa baasaa yoo barbaaden dhiisaa sun fedha kiyya jechaadha. Isin ammoo paaswoordii keessan argachuudhaaf ammallee akka takkatti ol harkiftu. Egaa kan ol harkiftanii booda kuloo paaswoordii manager ka jedhu kana argartanii se'a. Paaswoordii manager ka jedhu kana isarra keessan jechaadha. Paaswoordii manager ka jedhu kanarratti marraa takkatti isarratti gachuu qaaftanii. Erga marraa takkatti akkana gachuu qaaftanii kuloo isinii fida. TikTok, Ghostarme, Facebook jedhee waan hundayyuu isinii fida. Google waan adda addaa YouTube ta'e guutuyyuu isinii fiduu danda'a. Amma keessa kan isinitti argisiisuuf fedhe kuloo ka TikTok kiyyaa kana jechaadha. Yoo inni takkatti ka TikTok kanarratti akkana gachuu qaaftan qulfii isin gaafataa jechaadha. Ka TikTok kanarratti yoo marraa takkattiif gachuu qaaftan qulfii isin gaafata. Qulfii jawaala keessanii jechaadha. Fakkeenyaaf amma kan TikTok isin argisiisa. Ka Facebook illee guutuun hulaa keessa Facebook akkaawuntii 3 irra jira. Ka Facebook illee 3, Ghostarme 2, TikTok 1 kun akkana guutuun keessa jira. Amma TikTok irratti gachuu qaasin agarsiisa. Kun yoo akkana gachuu qaasu qulfii kiyya na gaafata. Ramzii kiyya ni bana jechaadha. Ramzii kiyya erga haala kanaan baneen booda kun akkuma isin argaa jirtan kana
paaswordiin kunooti iimeeliileen kunooti yoo laaluu feetan bakka akka ijaa tanarratti gachuu qaaftanii laaluu dandeettanii isiniin jedha paaswordii fi iimeelii isin jalaa bade bakka akka ijaa tanarratti yoo gachuu qaaftan paaswordiin isin mudachuu danda'a akka gubbaa irra jiru ammoo iimeela akkasiitii barnoonni har'aa kana fakkaataa yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib godhaa isiniin jedha turtii gaarii isin haa ta'uu hanga yeroo biraa walitti dachaanutti nagaya.